baay'ee. Waan ilame qitu marakkina keessanii Yesuus ni fadhaabatu. Qawwa rakkina keetii namni argin lammaffaa. Maali jennaan Waaqayyo kee duwwaan isaa qoba haa mul'atu. Amma akka baan kee qabnu namanta. Dhukkubi kee peeni dhukkuba kan akka sirraa dhabamu namanta. Yaa abbaa. Ayi kamu afaan kun. Dhikkifannaa kana keessaa dha'ee out. Shut. Go. Shut. Shut. Kaila bakana. Socho zamana duka. Socho si marmake. Yellam. He karabakana. He. Ilille guddaa galata guddaa Yesuusi. Ye mara labani aroba ya labaya. Ye loba ba. Galata kan qabu ilille kan qabu iya kan qabu. Refani alobani atoparati alobani. Ye mamani namani morabala dia. Ilille kan qabu galata. We came on yato. Ribeni na maraba laba diabos. Hikeni na maikushirahabwe. Hikera. Yallam. Galata vida Yesusif. Galata. Isho Yesus. Nami toko merka ke merka kasi ani kamera. Toko na baliti ani kamera. Lama na bali ani kamera. Iya majarashani kamera. Injiru. Ilille guddaa gooftaa kanaaf. Yimarrabo labo seba ya temebo. Hallelujah. Inni billarra nama olchu Yesus duwwaan. Billamiti marfensi waraani amma makkani nama rakkisu. Garuu gooftaan billama irraa nama olcha. Yesus ragaa kooti madaawwan jedhamu nama kana irratti nama. Amen. Milikiti madaa kanas dhabameera. Amen. Gooftaan koo mudaa malee sarjarii ofiisaati taasisa. Amen. Yeroo dhugaa ba'utti namni kun fuula haaraa fuudhee dura keessan naaba. Amen. Seexanni qomboo kee cuqqaaluuf turte. Gurorroo kee cufuuf turte. Dandeenyaa ta'uu guddaa'eetii dhiyoota gadda galgala dhiyaadhee jennaan gaahan dhiyaadhee achuudhaan halkan keessa gaahan kee jaldeessanii na rakkisanii ganama isaa gaahan kaahan xinnoo ishee sosocho'u jamaare. Malee cufamaa ture. Ture. Gurorroon isaa akka cituuf seexanni raawwatee akka ni lammata hin haasofneef tasi akka tasa akka duuf yoo dide immoo akka cuqqaalamuuf Yesus garuu akkas jedhe hin awwaalamu qooqisaas hin cufamu. Ani Waaqayyo mucaa kootiif galma qopheesseera. Ani Waaqayyo mucaa kootiif dirree guddaa qopheesseera. Salphina kana irraa kaasee otoo diinni ilaalu ulfina guddaadhaan hangaa. Amen. Namoonni hedduun akka jedhu warri si waraanan illee utuu nabi magaalaa keessa baadiyyaa keessaa namoonni si argan erga sanarraa hafee nami kun waan ta'u. Amen. Sirriidha akkas jechaa turan daawwalee natti haa turan. Maal jedhanii? Nanni inni garraan waan ta'eef nanni inni ganin duuneeti namni tokko iyyuu hin du'u. Erga inni hin duuneeti namni tokko iyyuu hin du'u. Ilaa maqaa gooftaa koo Yesuusitiin erga isaatii namni homaan ta'u galgala kanaa kaasee erga keetii namni homaan ta'u jechuu jalqabama. Waaqayyo si hiikeera. Qooqi keenya cufamu torban irraa akkuma kootti dhaabbattee shaayette. Yesus inni ana manadhe na oolcheera. Atis akka Daani'el iddoon waraanamee kufe Waaqayyo na kaaseera. Inni oolchaadha inni of kolchaadha jechuu dandeessa. Maqaan kee eenyudha? Eessarraa dhuftee? Maqaan koo Abtaamii Faan jedhama. Asuma magaalaa Beddellee ganda duwwaa lamaan dhufee gaheen hojii kootiif miseensa poolisiidha. Waaqayyo gooftaan maccaa waldaa argamu harka Waaqayyo kana keessatti maal siif godhe? Saba Waaqayyoof Waaqayyo isa guddaa duratti maal dhugaa baatu? Wanti inni naaf godhe waan gurguddaa lamadha. Inni duraa dhuga baatee
Penteen turreen ture achiin lola wayiin deeme dirree lolaarra. Achitti hiriyoonni koo pentee turani ana duwwaatu ortodoksiidha. Achitti iyyuu hiriyoonni koo daawwachiisanii hin kadhatu turani. Hin kadhachiifatu. Anis immoo Waaqayyoo keessan sin duuka deemee nan laaladheen duuka jilgeenfadhee kaardii guutee wajjiniin nan kadhadheen ture. Achiin nu kadhateetiyyuu lolicha keessatti iddoo rakkisaadha. Nyaanni illee kan hin jirre ture. Achi deemneetiyyuu hin kadhatanii fi achiin wangeelaawwichi ijoollota sanaanii lola kana baay'ee sinitti cimeera, garaan keessan raafameera waan ta'eef isin warri kadhachiifartaa jirtan iddoo sanatti warri jilgeenfattanii jirtan hundi keessan hin baatu, garuu hiriyoonni keessan otoo sin laaltanii sin biraa dhumu jedhani. Saatii sanatti lola wayiitiin baanee ijoolleen namni 14 gwaaddenyoonni koo warra wajjin nyaadhee warra wajjin dhuguun du'an turan. Achiin booddee achi nan bahee leenjii wayii nu gashanii gara kana nu fidani. Achiin booddee nan amanan jedhe ergan jara biraa fi amanuun qabaa jedheen murteesse. Achiin booddee gara waldaa kanaan dhufe jashaniin dura. Gaafan dhufe jedhu asumaatiyyuu aan dedheenuma gaafan dhufe ol ka'inaan jedhanii na kadhatanii gaafa gara manaatti galu ijoolleen hundiyyuu gwaaddenyoonni koo ittiin hin morman ture waa'ee amantii kanaayyuu hin dhaqu. Ani pheenxeedhuma dura ittiin hin morma, garuu dura ada faazeriin faa keenya dhaqaa turan wajjinan ture. Jarreen daganaan dhiisanii ana wasiila kootumnaan nageessee itti jiraachaa tureen dhiise waa'ee pheenxee kana. Achiin booddee erga kun ta'eeti gwaaddenyoota koo biratti erga kun ta'ee numan taa'ee murteessa gara kana dhufee naaf kadhatamee nan ta'ee. Inni lammaffaan immoo asuma magaalaa Bedellee keessa dheengadda gaafa torbee qidaamee darbeen deemaan ture. Achiin booddee utuman deemu namoonni maalummaan isaanii hin beekamne ani jara wargeen beeku qiimina irraa qabuuf jechuuf qiimina irraa hin qaban nama 8 ta'aniitu asiin koo billaadhaan na waraanee iddoo 3 na waraanee dhidhiin koo kun walitti turredhamee ture. Mana yaalaa achi na kaasanii na geessanii gara mana yaalaa sana gaafa na geessanii achi nan dhaqe. Gaafan dhaqee jedhu gulukoosii natti godhanii saatii jarru na hodhannu san achi gale duwween beeka malee galgala saa 12tti na gashanii ganama saa 12tti nobbare. Gaafa nobbaree jedhu sanatti raajimin ta'e nan arga gadi na baasaa maleen jedhe gulukoosii baatanii dhuma na duukaa gaddeemanii mana borooti na naannessaan jedheen. Gaafan boroo manaatti naanna'u raajimin ta'een dhaabbatu ittiin gora jennaan immoo didanii na dabarsan. Ishedhee nan deebi'ee olan galee gulukoosii natti buqqisin jedheen. Buqqisuu mana yaalaarta waan ta'eef hin danda'amu naan jedhan. Na jibbisiisa gaa cherchii na geessaan cherchii ittiin fayyaa malee asittiin fayyu waan hin arge beekaaf hin jedheen. Didanii achumatti ol gashanii achi nan baasaan jedhee daqiiqaa muraasa tursanii gulukoosiitu tokko lafa jiru isa dhoksee akkan fayyu beekaafan gulukoosicha natti mazooranii safitti buqqisee na baasin jedheen abbaa kootiin abbaa koo waamanii. Abbaan koo dhufee hin baatu akkamitti baatatu jari na jajin na baasaan jedheen ijoota koo warra siitiin immoo. Ishedhanii na fuudhanii galan cherchi na geessaan jedheen dhiigaa inni xudhanii didan. Ishedhee nan dhiisee kamisa torban raasin dhufe sharraxadheen ture hidhadhee aguuggiin kaadhaa gadi jechuuf gad jedheen kadhadhuu hiitaan saas managaa siin ajjalaa nama nagaa gar tokkotti lakkoofsuma tokko taa'een yoo ijoollonni dhufanii na bira ta'an malee dugdaan immoo ciisa olii gad jechuun danda'u kana. Achiin booddee kaayi yeroon xaxachuu keetii afeera maqaa gooftaa Yesuusin jedhanii as na baasanii ergati hin duunee namni hin duu ati madaan kan namaallee godaannisa qaba kan kee godaannisan godhatu naan jedhan amma kunoo galata Waaqayyoo godaannisnarra hin jiru. Sabni Waaqayyoo isa kana hunda namaaf godhan kana galataa malee waan hin baasu hin qabu. Isa fuuldura keessanii fuuldura isaanii dhaabe naa galateeffadhaan jedha. Tole namoota kanaan miidhamtee erga mana yaalaa deemtee booddee wanti sitti dhaga'amu akkam ture? Lubbuun kee ina fayyadamee abdii qabda turte moo akkasumatti Waaqayyoo na hambisa jettee Waaqayyoon abdattee gara waldaa kanaa dhufte ati? Jarri aturu amma madaan isaa qooree achiin ganaa yoo dadhamemes jedhanii gwaaddenyoota koo natti mamaleen hin beekun ture. Yoo madaan isaa xinnoon fayyaa ta'u diiverii deemamoo maayidhaa turani. Ani garuu akkam fayyu nan beeka keessa kooti na baasaan jedheen. Achiin jirti hojjetuun tokko baatu malee naan jette. Kaayi hin deemna cherchii si geessina naan jette isheenis. Achiin booddee naan jedhe cherchiin gulukoosii kun amma fidee dhufuun dhiise malee dhokse nan dhokseen gulukoosii kan naaf ajajame hundasaayyuu. Qoricha marfees kan naaf ajajame achumatti hin gatee ba'een. Asiin as dhufee numan fayye galata Waaqayyoo. Galata laadhaa gooftaa isa guddaa kanaaf.
Tole yeroo dhibee kanaan miidhamte keessatti maal gochuu hin dandeessu, maal fayyadamuu hin dandeessu, akkam ta'uu hin dandeessu turte? Ani yaggoon dhibee kanaan qabame keessatti tokkoffaa nyaata nyaachuu hin danda'u. Kunoo kuni achi hodhamaa ture. As duwwaadhaan banaadhaa biiltoo isheettiin juuzii dhuganiin ijoollonni gaafa jarriittiin xuuxinaan jedhan asiin hin gadhiisa waan ta'eef qilleensa siin galaa xuuxuu hin danda'u. Calluma jedhanii tasiin gannatti naquun nasirra ganna yaa garuu natti hin galu. Ergasii olii gadi socho'uus hin danda'u akkasumatti ta'a gaafa ijoollonni dhufan garuu erga nas dhufeeti gaaf sana as taa'eyyuu kadhachuu iyyuu nan dadhabe. Gadin jedhu yoon gad jedhe akkas hidhiin koo guddatee waan jiruuf waan gannatti buukaa'u natti fakkaata. Achiin gaafa nas ba'eessitti dhufee naaf kadhatamee jedhu morma koo iyyuu akkuma naknoos socho'uun jalqabe galata Waaqayyo. Tole gara waldaa kanaa erga dhuftee booddee namni Waaqayyoo maal siin jedhanii akkamitti siif kadhatanii turan? Achin taa'ee ture. Achiin dhufanii kai maal taate yeroon xaxachuu keetii afeeraa jedhanii gara buusaa Waaqayyoo na fidan. Anis ka'een duukaa dhufe. Achiin booddee ergat hin duune namni hin duu jedhanii madaan keellee akka kan namaa godaannisan godhatu arraa kaasee guyyaa 3 booddee sirraa caadanii akkasumaan dibata ijoolleen isitti naa diddiban dibata nasii fuudhee galee guyyaa 2 bulee gaafa guyyaa 3ffaa alarra fiitiidha ka hundisaayyuu irraa harca'ee jira. Tokko duwwee qabeennis akkasii immoo zayitiitti dibanii narraa harca'ee fayyaan ta'e kun. Galata guddaa namni kana argu namni kana dhaga'u hundumtuu ursee Yesuusiif galata dabalu. Egaa Waaqayyo akkuma karaa nama isaasitti dubbatee gaafa siif kadhatamu torban irraa siif kadhatamee torbee tokko gidduutti madaan kee kun suphaa tokko malee yookiis milikkita tokko malee sirraa fayyeera. Waaqayyo isa waldaa argamu harka Waaqayyo addunyaa damee beddellee keessatti kana hundumaa siif hojjete. Waaqayyo kanaan maal jechuu barbaada? Sabni Waaqayyoo naa galateeffadhaan jedhan naa gargaara galata lagashaa gooftaa isa guddaa kanaaf.